Ashamar Kafune akkam jirtu jaalatamtoonni kabajamtoonni tiktokii kootii hundi keessan akkuma beekamu yeroo garaa garaatti magaalaa Asallaa keessa naanna'uun seenaa aadaa duudhaa magaalaan Asallaa qabdu fi godinni Arsii qabu dubbachaa tureera. Akkasumas jaalattoonni koo hundi keessan tiktokii koo irratti viidiyoolee garaa garaa argitanii osoo biran darbiin riipost koppii link koomentii barreessuun jajjabeessaa turuun keessan ni yaadatama. Maarree har'as seenaa godina Arsii keessaayyuu haala magaalaan keenya magaalaan Asallaa irra jirtu isiniif qoodaa hamma xumuraatti na hordofaa. Eeyyeen magaalaan keenya magaalaan Asallaa magaalaa guddina ariifachiisaa irra jirtudha. Maarree yeroo ammaa immoo hojiilee babbareedoo kanneen akka misooma koriidaraa yookaan daandii asfaaltii cinaatti hojjetamaa jiran, ibsaawwan daandii irraa, gamoowwan Asallaan qabdu kan akka Sooljan, hoteela Daraartuu, Tulluu fi kanneen kana fakkaatan, akkasumas yuunivarsiitii Arsii, warshaa biqila qorannoo fi qo'annoo Lumsaa kunniin dhaabbilee gurguddoon magaalaan Asallaa qabdu keessaa muraasa. Kana malees paarkiin Ikooturizimii Biqiltuu, paarkii Kombolchaa, Hara Dooshaa, Haadha Siinqee, Ciiccoo fi Mingeetiin seensa magaalaa Asallaatirraa gara magaalaa Adaamaa geessu haala miidhagaa ta'ee fi bareedaa ta'een bareedee isin eegaa jira. Maarree namoonni biyya alaa fi biyya keessaa gara magaalaa keenyaa magaalaa jaalatamtuu magaalaa aadaa seenaa duudhaa qabdu gara magaalaa keenya magaalaa Asallaatti dhufuun barbaadan abbootiin qabeenyaa biyya alaa fi biyya keessaa gara magaalaa keenyaa dhuftanii invest gochuu ni dandeessu. Kana malees magaalaan keenya keessummoota ishee simachuudhaan ni beekamti. Iddoolee siree ciisichaa babbareedoo fi miidhagoo qabaachuudhaan keessummoota biratti jaalala guddaa horattee jirti. Akkasumas nyaata aadaa gosa garaa garaa kan akka finiinaa, marqaa, marmaree, caccabsaa, micciirraa fi kan kana fakkaatan qabaachuudhaan magaalaan keenya fudhatama guddaa namoota garaa garaa biratti fudhatama guddaa argatte. Maarree dhaggeeffattoota kee jaalattoota tiktokii kootii hundumti keessan biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan magaalaan keessan magaalaa bareedduudha, magaalaa miidhagduudha. Akka kaleessaa keessaa baatan sanaa miti, bareeddee isin eegdii dhuma sanatti ulfaadhaa kabajamaa horaa bulaa deebanaa jechuun barbaada. Ashamar Kafune akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota tiktokii koo hundumaa. Akkuma beekamu yeroo garaa garaatti magaalaa Asallaa keessa viidiyoo garaa garaa hojjechuudhaan kanan beekamu ani mucaa keessan qaxalee Niiftuun har'as immoo gaafii tokko gaafachuudhaaf magaalaa Asallaa keessatti argameera. Namoota tokko gaafii hin gaafanna. Namoota gaafii gaafannu kana normaal warroonni deebisan hin deebisu, warroonni hin deebisnes immoo hin deebisanii. Kanaafuu hagam haga seenaa isaanii beekan, biyya isaanii hagam akka beekan, aadaa isaanii hagam akka beekan, duudhaa isaanii hagam akka beekan hubachuudhaaf waan biraaf miti. Kanaafuu nu faana bu'aa. Har'a eessa jirrame? Arsii Asallaa keessa jirra. Okay, magaalaa Asallaa keessa jirra. Magaalaa Asallaa waa ishee tokko si gaafadha. Magaalaa Asallaa jecha tokkoon ibsu sin jedha akkamitti ibsi? Arsii jechuun Asallaa jechuun kanaan magaalaan kun magaalaa guddoodha. Nyaata Arsii nyaata jaalatamaa tokko natti himame. Arsii micirra caccabsaa aannan Aannan baay'ee aannan inni gama nyaata Arsii keessa nyaata jaalatamaa yookaan nyaata gosoota garaa garaa jiru. Gosoota san keessa nyaata jaalatamaa Arsiin jaalatu keessa yookaan keessummaadhaaf kan dhiyeessan nyaata natti himu. Micirra, caccabsaa, marmaree. Thank you. Ulfaadhu kabajamii guyyaa gaarii.